Ashama akkam jirtu hordoftoota yoo multimedia kan sagantaa hiriyaati. Hiriyoonni baay'een asitti dhufanii hiriyummaa isaanii irraa dubbatu. Hiriyummaa isaaniitiin mudannoo muuxannoo qaban nuuf qoodu irraa baranna itti bashannanna itti boharra. Maarree namoonni YouTube keenyaaf haaraa taatan YouTube keenya subscribe gochuun dagatina. Namoonni maatii yoo multimedia taatan immoo viidiyoon teenya namoota baay'ee biraa akka geessuuf like share gochuudhaan akka nu waddii dhaabattan asumaas hin gaafanna. Kun qophii hiriyaati. Hiriyaan gosoota hedduu jira. Hiriyaan jaalalaa jira. Hiriyaan oolmaa jira. Hiriyaan hojii jira. Hiriyaan iddoo garagaraatti haalota garagaraa keessatti waliin hiriyoonfatanii waliin ta'an waliif oolan baay'eetu jira. Kanaafuu hiriyoonni kunniin immoo hiriyaa shamaraa fi dhiirati. Egaa turtii baay'ee bareedaa isaaf faana taasisna jedheen abdii qabaadha. Hanga xumura qophii keenyatti yoon faana taata'u waan baay'ee bartuu waan baay'ee irraa argattu jedhetan abdii qaba. Garuma keessummoota keenyatti hiriyoota dhimmi aartii walitti fiddee walitti ijaartee yookiin immoo hiriyummaa isaanii aartii irrattis waan baay'ee waliin hojjechaa jiranidha kan qabannee isinii dhufne. Egaa naan xiqqoo ol beennaa isiniin garuu wal baruu qabu. Mee eenyu siin jedhu? Maqaan kiyyaa Zamzam Abdii. Zamzam Abdii. Tole maqaan kiyyaa Ahmadiin Aliyyiin naan jaanii. Sagantii guyyoo waaree yookaan immoo guyyoo lammaffaallee naan jaanii. Waan YouTube irratti wanti qulqullaa ture maqaa kanaa kan yaamanii waltajjii irratti immoo guyyoo waaree jeemitiin beekamu maqaa qoosa. Okay. Waltajjii adda addaas ni hojjetta jechuudha. Mee Zamzamii fi Ahmadiin maal olii ta'u? Isiin barattuu madarasaati. Ani akkuma beekamu barataa moodelii Yuunivarsiitii Haramaayyaati. Sagantaan tokko sagantaa walaajii yookaan immoo sagantaa guyyaa maatii barattootaa qopheessan sagantaa san akka isaan eebbifamaniif galmaa Faranqallootti sagantaan jira ture. Achirratti akkuma nama hirmaataa tokkotti na hirmaachisanii na yaamanii isiin ammoo mana barumsa sanii waan barattuuf karaa aartiitiin akkasuma waan gaazexeessitummaa kanallee ni yaalti ni gaazexeessiti. San biraan walaloo dandeessi. Anis guyyaa san sagantaa kaan dhiiseetumaan walaloo naan jaanii walaloo san akkaan qabadhuuf dhiyaadhe. Achi duratti anis gulaalli jira namoota hedduu jira. Achi duratti anis waan sanna isin na dura dhiyaate gaafa na dura dhiyaate xiqqoo ni sodaatti hankaa kana dura aartiiraan tureemi innaa hollannaa keessa innaa daansii goondaree taphachaa jirtu fakkaatti. Anis laaleetumaan eegas booda waraqaallee akkana qabatteeti haffasdi sammuu keessa waraqaa kanarraa nama dhibaa mire hagulaalu jiru anaa miti bar waraqaa fayyadameen jirra qoon qabu. Hagulaalu jiru anaa miti carraa biraatiin fudhadhe. Eegas booda bakka isin dhiyeessitee waan san gatteesse anis gulaaliidhaaf achi duratti hin ba'e. Eegas booda guyyaa lamadaa sagantaa sana irratti dhiyaanne sagantaan san keessummoota gurguddaa qaba. TV garaagaraatillee dhufe achirratti dhiyaanne sagantaan san gaggeessine eegas booda nagaa wal gaafachuu eegalle. Sana booda sababa walaloo dhiyeessitanii aartiin yookiin immoo walaloo hojjettan saniin wal bartanii hiriyaa taatanii jechuudha. Egaa mee erga wal bartanii booda hojiiwwan adda addaa waliin hojjettanii beektu Zamzam? Hojii garuu guyyaa saniif hojii hojjenne malee yaalii godhaa turre. Yeroo tokko ani dubartiidha waan ta'eef maatiin kiyyaa akkaan ani deemee egaa hojii maaliif ani aartii ani qabu isaan naan hubachuu dhabuurraa kan ka'e yeroon iddoo akkanaatiin dhaqaa waan akkanaatiin qabajee naaf hin gammadan sababaan dubartii waan hin ta'eef. Garuu inshaallah fuulduraaf isaa waliin aartii keenya waliin deemnaa jechuudha. Hayyama dirqama hayyamsiifnee ogummaa kiyya waan ta'eef gufuu natti ta'uu danda'an jeeti ganaadha yaalii goonee jalleetti malee amma ture. Keessattuu egaa isin wantoonni isin wal barsiise ogummaa aartiiti yookiin immoo ogummaa isin walaloo irratti qabdanidha. Mee Ahmadiin duubatti si deebisaati walaloon si'ii fi Zamzam wal barsiiste guyyaa san ati walaloon madaraka sanarratti yookiin immoo isteejii sanarratti dhiyeessite yaadatta? Egaa yerooniin akkatti achii isin laalu akka ajaa'iba bareeddan tokko isin hin caalu. Garuu tokko fuulli isaa isin labsee yeroo muddamaa fakkaata maali hamileen isin badaa. Waan feetanillee fakkaattan nyaataaf dhugaatii dhiistanii yoo ooltanii bultanillee agabuu. Uummanni Oromoo hundi ni bareede tokko fokkisan qabu. Horaa baay'eedhaa jechuun anaan nan baasu darraa tolcheen isin eebbisaa eebba koo fudhaanarraa. Egaa yeroon achi deeynee nuti aruuza kana dhufnu kan gartee chiikii teenya yookaan jaalallee teenya akkattichi ijaallaalu jinniin feestaan dhahee biyyootti isa haa dabalu. Maaliif laala chiikii teenyarraa maal qaba? Inni maaliif ta'ee nu dura dhaabbatan nutti ta'ee dubbaa? Nuti hayyoof yaana hayyoodhaaf carraaqna chiikii teenya hanga fedhayyuu wajjin taphanna.
isinis gaa yaa miizota keenya kun ka aruuza raqqindaa'e beekte. Aruuza kee. Isinis miizonni keenya jajjabaadhaa yaa turu gaachanni walii keessanii gana isin malee hin jiru. Miizonni aruusticha keenyaas akkasumallee jajjabaadhaa yaa turu kanaan booda haramayaa fi bakka garaagaraa deetanii piisaa fi bargari nyaachuun hin jiru. Aruuza irratti isteejiiwwan yookiin immoo sagantaa aruuza irratti gaafa affeerramte walaloo dhiyeessituudha jechaadha. Waa'ee namatti tola. Zamzam akkamati walaloo akkamii fa'aa barreessita walaloo akkamii fa'aa sagantaa akkamii fa'aa irratti dhiyeessita? Ani dhugaa dubbachuudhaaf walaloon ani irra deddeebi'ee barreessu barsiisaadha. Walaloo barsiisaati. Sababaan walaloo barsiisaa kanatti kahoomsanaaf ta'e hedduudha. Yeroo tokko tokko kilaasii keessatti shamarran gahee yookaan gaafii gaafataman hin deebisanii akkasuma wajjinis yaada qaban hin kennatanii yeroo tokko tokko garuu yaadaan hannachuudhaaf yaalii godheeffaadhaan barsiisaa sodaadhaaf keessatti gad deebisa. Yeroo kana barsiisaan san maqaa isaallee tuquun barbaada Mahammad Jamaal Jaamaa yeroo kana inni sodaatiin faajee na jajjabeessaa ture jechuudha. Ani garuu jalqaba kahoomsanaaf ta'e isa jeeti yaada. Walaloon ammoo ani sagantaa irratti hedduu dhiyeessu walaloo mata duree barsiisotaati. Barsiisota ni jaaladhaas maaliif isaatu kahoomsanuuf ta'a guddina biyyaa tokkoo keessatti barsiisotaatu murteessa jechuudha. Saniif barsiisota kana yeroo hedduu irra deddeebi'ee faarsa. Yeroon isaan faarsus haala miidhagaadha. Yeroon isaan faarsu hedduu natti gammadu. Tahee garuu kahoomsi kiyyaa maaliif yoo jettee dhaloonni har'a jiru kun ilaalcha barsiisaadhaan akkam qaba. Barsiisaan akkamitti ilaalama kan jirudha yaadni kiyyaa jechuudha. Mee walaloo barsiisaadhaan barreessite keessaa tokko mee hordoftoota keenya biraan nuun gahe? Ayyee walaloon kiyyaa jalqaba guddinaa burqaa dagaaginaa hangafa ogummaa mallattoo tokkummaa dungoo jireenyaa kan ifee kan ibsu dhugaa kan barsiisu karaa kan garsiisu injineerii dhugaa yaalan addunyaa barsiisaan hundumaa gorsaa ilmaan namaa leenjisaa sammuu oomishaa hayyuu hunda tokko godhee guddina biyyaa fedhee. Baay'ee gaariidha baasee. Thank you. Dhugaa sagantaan og walaloo jedhu wayii jira ture yoo maltiimiidiyaa irratti kan darbu jechaadha. Isarratti abbaa sagantachaa faana baay'ee haasoftuu guyyaa biroo keessummaa cimoo shaa jettanii qophooftanii waa'ee walaloo waa'ee irraa haasofteetan abdii qaba. Garuummoo Ahmadiinii fi Zamzam fuulduratti keessattuu aartii afaan Oromoo keessatti maal gumaachuu jennee ta'e waliin keessattuu gara fuulduraatti isinis ogummaa akka wal fakkaatu qabdu waan ta'eef waliin mee maal gumaachitu? Asirratti waan gaariidha. Akkuma beekamu naafisiin dandeettii wal fakkaataa kan. Tokkoffaa walaloodha. Lammaffaan ammoo ijoolleen as jiran waggaa 6 moo 5 warri as jiran ni beekanii galmaa Faranqallootti dhiyaatee sagantaa gaa'oo gumii aadaa fi baruu afaan Oromoo kan Yuunivarsiitii Haramayaa marsaa 15ffaa fi 16ffaa kabajamaa ture irratti hirmaadhee jira. Waggaa 2 irratti hirmaadhee yeroo san walaloo qofa osoo hin ta'in oduudhaan na beekanii oduun kun akkumaan jalqaba siin jee ofii xiyyaa kaasee sagalee jijjiiree dabalata abaluu dhiyeessaa jeetiin sagalee guyyoo waarii of fakkeessee siraa sabaa OBN irraa ammoo warra jiranii jira akka guyyoo galgaloo fa'aa nama hedduu jira afaan Booranaatiin kan dhiyaatu san sagalee saniin dhiyeessaatiin ture. Gaafaan isiidhaa wajjin walitti dhufu sagalee kana yookaan ammoo moonoo bakka waan ofii xiyyaa dhiyeessu kana sagaleen duraan qayyaru kana isiin ammoo gaafa na bira taa'atee takka mata duree naa kaastee dabalata oduu kana abaluu gabaasa qindeessaa akaayatanii dhiyaatu akka akkumaan gaditti dhiyaate jechuu san dhiifne gabaasa qindeessa riippoortara keenya abaluu qindeessee jira kajoo saniif riippoortara gargaarsaa naa taati jechuudha gama biraatiin. Kanaaf gabaabumatti yoo rabbi jee hiriyaa dhugaa taanee hiriyaa dhugaa qofa ta'uu osoo hin ta'in hiriyaa aartii Oromoo jiraachisu ka aartii Oromootiif hojjetu ka aartii Oromoo gama fuulduraatti guddisu waliin taanee akkuma atu yaadattu yoo yaadatte ta'e loosheetub banee irratti hojjechaa ture. Chaanala san eebbisuudha wantoota garaagaraa hojjeteetiin barnoota wajjin waan walitti hin deemneef ammaaf dhaabeetiin jira. Chaanala haaree bannee kanaaf isin irra dhiyeessinu waliin bannee waan sana irratti gargaarsa amma gaafachuu ta'us namoota waan kana irratti itti gaafatamummaa qaban gaafannee gama fuulduraatti immoo naaf Zamzameen akka magaalaa Baateetti akka magaalaa Haramayaa kanatti warroota aartii karaa amantiitii fi karaa aartii sabaa fi amantii irratti hundaa'es
garmaan keenya jennee yaadna rabbiin nuuf laaffisaa jechuudha. Namni kamuyyuu waan ta'e hojjetee darbuu fedha. Kanaafuu kana keessatti ogummaa qabdan kanaan mee Ahmadiin faana maal hojjettee gumaachuu hawwii qabda? Tokkoffaa irratti akkuma reefu yaalee haasuu fedhetti tokkoffaadha. Yeroo tokko sagantaa oduu akkuma inni jeesanitti wal cinaadhaan gabaasuudhaa fi akkasuma achiis dhalootaaf fakkeenya gaarii ta'uudhaaf dandeettii ogummaa aartii afaan Oromoo kana jajjabeessuudhaaf iddoo garagaraatti tattaaffii goonatee yaade manneen barnootaa keessatti shaakala ijoollee taasifnee maaliif hangafa tokko jala namoonni hiriiraan baay'eetu jira. Garuu adeemsa heeyoo sirreeffamtee chaalanjii si mudatu hundarra dabarsitee boodaa san galma geessitee waan yaaduuf chaalanjiin nuuf inni waliin mudatu ganaa fuulduraaf waan jiru mala. Maaliif namni imala dheeraa tokko deemu chaalanjii hedduutu mudata. Chaalanjii sanarra dabuudhaaf immoo dirqama waliin taanee wal gorsinee yaada qabnu waliin ibsachuutu nurraa eegama jeeti yaada. Gara hiyyaan afaan Oromoo aartii afaan Oromoo jajjabeessuudhaaf kaayyoo guddaa qaba yaada. Waaqni nu milkeessu. Hunduma keenya jiru. Turtiin nuti Ahmadiinii fi Zamzam faana hiriyoota ogummaan walaloo yookiin immoo ogummaan aartii wal barsiiste faana taasisaa jiru akkuma tufetti jira. Egaa hiriyoonni kunniin lamaan ogummaa adda addaa qabu. Ogummaa walaloo qabu. Ogummaa oduu dhiyeessuus qabu. Oduu Ahmadiin faana oduu tokko dhaggeeffannee riippoortara isaattis dabarsee oduu saniin sagantaa keenya ni xumurra jechuudha. Nu faana ta'a. Tole egaa kabajamtoota daawwattoota keenya oduu isaa kana qabadhee dhiyaadhee jira. Oduu isaa kanaatiin kan isin waliin turu ani jeneraalticha keessan mucaa paastaa jira fakkaatu Ahmadiin Aliyyeeti. Amma guyyaa isaa sa'aatii 8 fi shilingi 68 teeram. Oduu keenya tokkoffaadhaan jiinii ramadaanaa dhufuufaaf yommuu gahu uummanni musliimaa karaa garaagaraatiin qophaa'uu isaanii waamichaatu dhaga'ama. Guyyaa kanaas guyyaa seera addunyaatti ittiin labsamuu fi akkasumas uummanni wantoota garaagaraa of dhorkuun sooma isaa kan soomuudhaan gabaasa dabalataa guyyaa waariyoo akka taatu dhiyeessa. Uummat musliima aadii isa waliin wal karoora gochuun dirqamoota hunda keessatti waliin dhaabbachuun bara 19 kana ajaa'ibaatti gabaafamee jira. Ummati muslimaa waan tokkorra fagaatuun timir wantoota garagaraatti furuun kan beekamu yoo ta'u barkan seen ajaa'iba kabajame jechuun dubbii ajabtaati. Kanuma waliin wal qabatuun duuba namooti hedduun gaaf sooman kanaa walitti dhiyaachuun akkasumas kan dubartoota irraa fagaachuun namooti dabba akka malee jaalatan akka irraa fagaataniif labsiin ajab guddaa kenna. Kanuma waliin wal qabatuun dubbiin kun naamus waliin deemu kitaaba guddayya warra musliimaa Quraan keessatti jira. Akkasuma namooti gurguddoon cufte kan qaban yoo ta'u amantooti gargaraa hunda kallattii hundumaanuu jira. Uummat musliimaa keessatti garuu guyyi tokko ol kaatee dubartii ilaaluu yookaan nadheen irraa fagaachuun kee dubbii ajab ta'uu qaba. Kanuma waliin wal qabatuun duuba uummati musliimaa seera ajaa'iba addunyaa dinqisiisee kanaan deemudha. Namoota hedduu wajjin kan baratu yoo ta'u akkasumallee dubartiin fuulsii hashagachuudhaan dhiirri ammoo ija isaa kalaqlaq jettee asichitti waa agartuu kana gadi qabuun dirqam ta'uu affeeramee jira. Guddaa galatoomi dhugaa jechuun guyyaa waariyoon imaajin gochaa ture sagalee baay'ee ajaa'ibaati. Egaa hordoftoota keenya gara yoo maltiimiidiyaa namoonni ogummaa adda addaa qaban dandeettii adda addaa qaban itti dhufanii kallattii ittiin hawaasa bira gahan akkasumas immoo dandeettii isaanii itti gabbifachuudhaaf irra deddeebi'anii iddoo itti hojjetanii. Egaa Ahmadiinii fi Zamzam immoo karaa yoo maltiimiidiyaanis ta'uu danda'a karaa yuutuubii mataa isaaniitiin karaa aartii afaan Oromoo guddisuudhaan aartii irratti waan baay'ee hojjetu jedhetan abdii qaba. Turtii waliin taasifne turtii baay'ee bareedaa ture. Egaa hiriyyummaan keessan cimee ogummaa qabdaniin hawaasa kan uummata keenya akka tajaajiltan abdii guddoo sinirraa qaba. Waan sagantaa keenya irratti dhuftanii hirmaattaniif guddaa galatooma.